Kam jirtu oduu qabannee dhiyaannee jirra Usmaan Kumeetiin. Abbaan warraa 121 godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Kontomaa jedhamurraa buqqifamuun araddaalee waleensuu fi gola waaccuu keessaa qobsiifamuun rakkataa akka jiran himame. Lolatti bakka kana geggeeffameenis miidhaan jiraattota mudachuu jiraattonni dubbatan dabalata qabna. Wayita garagaraatti lola jiraattota aanaa Cinaaqsan irratti geggeeffamaa jiruun lubbuun namoota hedduu biyyuma isaanii irratti darbaaram. Qabeenyis weerartootaan jalaa saamamaa ture ammas ittuma jiram. Tibba kanas lola aanaa Cinaaqsan irratti geggeeffameen miidhaan jiraattota mudachuu jiraataan aanichaa tokko OMN itti himan. Weerartoota irrallee kisaaraa jabaan dhaqqabuu addeessan. Erga sanarraa eegalee ammas haalli jiru yaaddeessaadha jedhan. Nama namaa itti walitti dhukaasaniiti namoonni illee kaduu hara isaaniirraa kaduu jira. Gama keenyarraa garuu qabeenya hundarraa balleessanii uummata keenya achi keessaa baasan jechuudha. Akka namni kun jedhanitti lola isaan irratti geggeeffamaa jiruun namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Akka fakkeenyaatti abbaan warraa 120 ol Araddaa Kontomaa jedhamurraa baqatanii wayita ammaa araddoota biroo keessa qubsiifamaniiru. Bakka qubsiifaman kanattis rakkoo keessummeessaaru jedhan. Amma araddaa gola waaccuuratti nama 87, araddaa waleensuuratti nama warri kontomarraa buqqaatota duraa malee nama 34 waliigala warri kontoma qofarraa buqqaan jechuun 87 fi 34 akkasii jechuudha. Amma sanii maqaa barreessinee karaa Oromiyaatti erginee akkasitti amma akka gargaarama gochaa jirra. Akka dubbii isaaniitti araddaan lola hamaa keessummeessaa ture Kontomaa jedhamam. Lafa abaabilee fi akaakileen keenya irratti wal horanidha. Nutis irratti dhalannee guddanne jedhan. Dachee abbaa keenyaattuu har'a weerartoota abdii illeetiin weerarame. Nuti abbaan biyyaa fi biyyee teenyarraa baqannee araddoota gola waaccuu fi waleensuu jedhaman keessatti dhiphatarra jedhan. Araddaan duraan turan san uummata keenya fi Soomaalii walqixa ture. Uummata keenya achi keessaa baasaniiti amma kan uummanni araddaa waleensutti ol baqatee kaanis gola waaccuutti baqatee araddaan san amma naannoo Soomaalii harka jirti. Isaaniitu harka qaba. Qabeenya uummata keenyaa guutumaan guututti isaaniitu harka qaba. Jimaadhaa, Wabcoodhaa, maalii horiidhaa qabeenya boqqolloo guututti bakka faamanii tichi bakka midhaan isaanii guutuu galfatanii jiranii. Hunda'uu bakka harka qullaa keessaa baan jechuudha mallee keenya. Akka isaan jedhanitti nuufi saba Somaalee jidduu rakkoon tokkos hin turre. Kanaan duras rakkoolee xixiqqoo dhalataa turan karaa manguddummaatiin furata as geenyarraa baroota dhiyoo as ammoo waan nuti hin eegnetu nurratti raawwatame. Loltoonni federaalaa rakkoo kana jidduu seenuudhaan akka wal dhibdeen kun babal'atu taasisaniiru. Humna addaa poolisii naannoo Somaalee hidhachiisuun kan nurratti duulchisaa jiru mootummaa wayyaanee ta'ullee ibsan. Makalakaatu garuu walitti bu'insa isaanii kana namni keenya gisee bakkatti dhuftee achitti rakkoo irratti uumte kana makalakaan jidduu dheesseen namoota sadii isaanirraa keenyarraa illee nama sadii qabanii asitti hidhaanii torbaan takkee gatirsiisanii booda uummata san gorsa laatanii fi itti gallakkisanii garuu akkasumatti araddaa waleensurra fidanii isinis deema karaa Kontoma galaa jedhanii warra Somaaleedha. Keenyallee aradduma kana irratti isan malee lafa isaanii irratti hin deebisne. Makalakaan bakka akkuma uummanni keenya kan isaabeetti uummata keenya bakkuma duraan baqatanii jiran sanitti deebis. Abbaan warraa 120 ol Araddaa Kontomaa irraa buqqifaman kunniin gama bulchiinsa aanaa godina Harargee Bahaa fi qondaalota Oromiyaa irraa gargaarsa isaan argatan ammaaf hin jiru jedhan. Haa ta'uutii jiraattotuma aanaa Cinaaqsantu haga danda'ameen namoota kana jiraachisaa jiru. Araddoota kana keessatti gaafiraa fi oromummaadhaan jecha namni akka Oromoos ta'ee wal jaalalaa fi isaan rakkatanii wanni jechuu kanaaf jecha wal jaalachuun ni jira waan ta'eef uummanni keenya waan qabuun walitti dirmataniituma midhaaniif hundaa'u kannanii fi achiin gargaarsa guddaa godhanii fi araddoonnummaan malee aanaan wanni inni godheef hin jiru. Araddoonni immoo gargaarsa guddaa godhanii fi bira qubsiisan mana kannanii fi mana takka takka kannanii fi bira jiraachaa jiran jecha. Oduma wal qabateen achuma aanaa Cinaaqsan araddoota magaalaa Jijjigaa daangeessan keessa namoota nagaa ukkaamsanii fudhachuun itti fufeeram. Humni addaa poolisii naannoo Somaalee namoota kana ukkaamsanii gara magaalaa Jijjigaatti dabarsuun mana hidhaa keessatti dararaa akka jiran himameeram. Odeeffannoo nu dhaqqabeen torbaan lamaan darban qofa namoota 20 ol butanii erga fudhatanii booda wayita ammaa mana hidhaa magaalaa Jijjigaa keessatti reebichaa fi dararaan isaa mudataa jira. Dhimmi fayyummaa obbo Baqqalaa Garbaa sadarkaa yaaddeessaa irra jiraachuu maatii fi namoonni itti dhiyeennaan beekan miidiyaalee adda addaaf ibsaa jiran. Miidhaa mana hidhaa keessatti isaan mudateen wal qabatee dhiigni akkaan dabaluu fi gara ija bitaa irrattis miidhaan dhaqqabsiifamaa akka jiru odeeffannoon nu gahee jira. Dhukkubichi kun hatattamaan yaalamuu dhabe taanaan gara dhukkuba biraatiif kan isaan saaxiluu danda'u isaa kan jedhan ammoo
Ameerikaa magaalaa Chicaagootti ogeessa fayyaa Dr. Ibrahim Elemootiin iticha guddatam. Rakkinaa fi gidiraa mana hidhaa wayyaanee keessatti keessummeessaatti kan jiran obbo Baqqalaa Garbaa fayyummaan isaanii sadarkaa yaaddeessaarra jiraachuu maatii fi namoonni itti dhiyeenyaan waa'ee isaanii beekan akkasumas miidiyaaleen gabaasaatti jiru. Dhibee dhiibbaa dhiigaaf abbaa koo kan saaxilee dararminsa mana hidhaa keessatti isa irratti raawwachaa jirudha kan jettu mucayyoon isaa shamarree Boontuun qaroon abbaa koo sadarkaa arguu dadhabuu irra ga'ee jira. Bu'aa qorannoodhaan waan hospitaala Minilik rifeeriidhaan gara yaala Biriw Viijinitti barreesses manni hidhaa akka deemee hin yaalamne daangessee jira. Kanaaf egereen qaroo abbaa koo hedduu na yaaddessee jira jechuudhaan sodaa ishee kan OMN'if himtes guyyaa kaleessaa ture. Isaarrattis rakkoon mul'atee ol ka'uu dhiigaa sanaa wajjin wal qabata rakkoon ijaara kan inni yaalamaa jiru isa mudatee hospitaala Minilikitti dabarsanii achitti yaalamaa ture. Amma eeggadammoo achi yaalli barbaachisu limmoo barbaadamu tokkotu jira. Limmoon sun hin argamu nu biratti jedhu hospitaalli Minilik gara hospitaala dhuunfaa Biriw Viijin jedhamu tokkotti barreessanii fi adeemsa barame. Mana yaala dhuunfaatti hidhamaan kamiyyuu hin yaalamu. Kana dura adeemsa barame miti kanaaf achitti hin geessinu. Deebii jedhu kenneefi. Qoricha hatattamaan yoo hin arganne dhukkubbiin obbo Baqqalaa Garbaa kun dhukkuba adda addaaf isaan saaxiluu ni mala jechuudhaan kan dubbatan Ameerikaa magaalaa Chicaagootti ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Ibrahim Elemooti. Rakkoon dhiibbaa dhiigaa kun yoo namni tokko qabatu yookiin yoo namni tokko rakkoo kanaan nama dhufu sadarkaa itti yaalamu jira. Namni kun amma akka nu dubbifnetti obbo Baqqalaan rakkoo ijaa kinni qabu iji isaa akka waaroo yookiin akka gaarii waan argaa hin jirreef rakkoo akkasii qabaa. Kanaaf jecha hospitaala Minilik achi deemee doktoroota achi jiranillee laalanii doktoroota biraa kan ispeeshalaayizii ta'an kan ilaatiin akka deemee laalamu rifeerii godhanii akkasii sadarkaa sun gubbaa jira waan jedhu. Namni rakkoo dhiibbaa dhiigaa qabu akka silaa seeratti yoo inni rakkoo dhiigaa kana sadarkaa amma jedhame 190 110 sadarkaa sunitti yoo ka dhiigi isaa jechuun ka ol ka'e ta'e yoo ammallee mallattoo akka amma jedhame san yoo iji isaa hin argu ta'e yoo iji isaa rakkoo fakkeenyaaf akka gaarii nan argu na waraa'u jira yookiin mataatti akka malee na dhukkubuu jira dhapheettu na dhukkubaa jedhee na dadhabsaa guddaa na dhukkubaa mallattoo akkasii namni tokko yoo qabaatu atattamaadhaan fuula emerjensii doktoroota akkasii bira geessanii jechuun dhiigi isaa kan dafanii gabbuusuun barbaachisaadha. Dhukkubbiin dhiibbaa dhiigaa obbo Baqqalaa Garbaa mudate kun rakkoo qaroo isaanii dhabamsiisuu qofaa osoo hin taane rakkoolee biroof kan isaan saaxiluudha kan jedhani Dr. Ibrahim ogeessota dhimma dhukkubbii isaanii irratti muuxannoo fi beekumsa gahaa qabaniin wal'aansa yaalii argachuu qabu malee gara mana hidhaatti deebisuun irree sirrii miti jechuudhaan komataniiru. Koon ilaa kun ispeeshalistii kan ilaa bira deemullee barbaachisaa otoo ta'uu callisaniituma nama rakkoo akkasii qabu bakka mana sirreessatti otoo rakkoon sun hin sirreeffamin gad deebisuun iyyuu sirrii miti. Maaliif jennaan rakkoon ija kun kan irratti dhaqqabuu danda'eef dhiibbaa dhiigaa waan qabuuf dhiigni isaa kun akka malee ol ka'ee dhiigota xixiqqoo iji keessa jiran sun irratti rakkoo fidaa waan jiruuf namni akka Baqqalee amma dhiibbaan dhiigaa rakkoo hamaa irratti ittiin gahe maal jennaan balaa dhiibbaa dhiigaa. Wanni nu bala jennuuf sadarkaa kanaan yoo ga'e ija si jaamsu yookiin rakkoo akka jechuun istrookii sitti fidu sammuu keessatti si dhiigu rakkoo jechuun kan onnee rakkoo kalee rakkoo akkasii kan si fiduu danda'a. Kanaafiyyuu namni dhiibbaa dhiigaa jechuun ariifachiisa qabu tattamaadhaan mana yaalaa yookiin doktora bira dhufee yoo sumsana doktoriin qoricha garaa hiddi dhiigaatiin kennamu kennitee fi dhiiga san gabbuusuu qabda. Yoo dhiigi sun atattamaan gad hin bu'in rakkoo haga macaalu rakkoo biraa itti fiduu danda'a. Tokkoffaa surrii isaa keessatti yookiin sammuu isaa keessatti dhiiguu danda'a. Rakkoo strookitti jira, rakkoo onneetu jira, rakkoo kalleetu jira. Keessattuyyuu namni tokko yoo arda qorsa kennitee fi boori fakkeenyaaf inni sa'aatii tokkotti halkan ta'uu ni mala, sa'aatii ganama ta'uu ni mala, sa'aatuma tokkotti yoo inni lakki kalee qorsii sannaa kennitan oo irra wayyaa'ee ture, biyyas gabbu'ee ture. Amma garuu yeroo an dhiiga kiyya ilaalu dhiigi kiyya haaladhaan dabalee jira. Lapheetu jechuun na dhukkubaa. Na dadhabsaa mataattu na dhukkubaa yoo inni jedhu doktoriin yookiin namni ogeessaa ka
qilinxoo jiru kan mana sirreessa sun keessa jiru dhiigi isaa kana yoo battalumatti laalanii yoo dhugumaa dhiigi isaa 180 fi yookiin kajala ammoo 120 jechuun ol ta'e yoosuma dooktarii bira fidanii qoricha gara dhiigatiin kennamuuf kennanii gad buusuun barbaachisaadha. Yoo akkas hin godhamu ta'e rakkoo ija callaa odoo hin ta'in rakkoo biraallee qorsi biraa dabaluun barbaachisaa ni ta'a. Kanaafiyyuu hordoffii yeroodhaa waan barbaachisu kun waan damsuudhaan akka inni yaalamu taasisuudhaaf. Kanaafiyyuu otoo rakkoon sun furmaata hin argatinu gara mana sirreessatti deebisuun sirrii miti. Wanni sirrii hin ta'iniif dhiibbaan dhiigaa kun rakkoo haqammaa dhaala rakkoo biraatti fiduu waan danda'uuf. Hojjettoonni dhaabbata Meetik lammiilee Oromoo naannoo Somaalee keessaa qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif manneen jireenyaa magaalaa Bishooftuu keessatti ijaaraa jiraachuu beeksisan. Gabaasa kanaaf itichaa guddataa. Dhaabbanni Meetek abbummaan kan hoogganamu qaama federaalaan ta'us dhaabbata kana keessatti ga'een ilmaan Oromoo buusaa turaniif jiran waan laayyoo miti. Dhaabbanni kun qaama federaalaan hoogganamus indaastiriiwwan dhaabbatichaa irra caalmaan kan isaan argaman kutaalee Oromiyaa keessattidha. Bakkeewwan argama isaanii keessaa muraasni magaalaa Adaamaa fi Bishooftuu akkasumas handhuuraa Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnees akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Dhaabbanni guddaan sadarkaa federaalaatti hoogganamu kun dhimma biyyaa irratti yeroo garaagaraa nu hirmaachisuun kan beekamu ta'us rakkoon saba Oromoo irraan geenyaan garuu callisuun isaa immoo hedduu nu mufachiisee jira jechuudhaan kan dubbatanis ilmaan Oromoo fi firoottan Oromoo indaastiriiwwan dhaabbata Meetek keessatti hojjechaa jiranidha. Hojjettoota Meetek keessaa tokko kan ta'anii fi eenyummaa isaanii himachuuf immoo sodaa jabduun qabaa kan jedhan tokkos yaada isaanii akka OMN'if qoodanitti gochaan lammiilee keenya irratti ga'e hedduu waan nu gaddisiiseef murtoo mana ijaarsaa kanarra geenyeerraa jedhu. Namni kun akka jedhanitti bakkeewwan hojjennu eeyyama fudhachuudhaan qarshii keenya walitti buusnee ogummaa qabnuttis dhimma baanee humna keenya osoo hin qusannee manneen jireenyaa lammiilee keenyaaf magaalaa Bishooftuu keessatti ijaarreera. Kanaanis gammachuun keenya guddaadha jedhu. Walitti dhufne keessa industirii Bishooftuu Awutoomotiif industiriirra gaafatirra dajjal tiransfiraashin maashinerii injineering industiriirra dajjal abeebiinii fi Aqaaqii irraa jechuudha. Aqaaqii beezik meetal injineering irraa yeroo 5 walii galatti walitti dhufuudhaan mari'annee maallaqa walitti buusnee lammii keenyaaf bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irraa fudhannee mana 3 ijaaruu dandeenye jennee mana 3 ijaaruutti gorre. Guyyaa 14 eegallee gaafa guyyaa 14 ji'a 5ffaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 amma har'a xumurame jechuudha. Hanga guyyaa har'aatti hojjetamaa ture. Boqonnaa guyyaa sanbata dilbata qofa gaafa guyyaa diidamaa qofa boqonnaa fudhannee hanga kanatti isa laaqana sochumaa nyaanni maallaqa walitti buufnee birii santaa ijoolleen akka industirii shana irraa namni 10 akka koreetti filatanii jira. Sanii walitti buufnee tokkummaa ajaa'ibaa hojjennu warabbii nyaata sochumatti nyaannee hanga hojiin sun xumuramu halkan haga sa'aatii tokkootitti ganama sa'a lamarra haga galgalaatti osoo achiin deemin hojiin kun kooti jennee hojjenna. Osoo namni hin dhagabin osoo namni kana godhe asiin dabe asiin qajeelche osoo namni nuun hin jedhin immoo kenna jennee kan kenna hojjenne. Hojjetaan Meetek kun dabaluudhaan akka OMN'if himanitti dhiibbaan sirna wayyaanee kana jalatti saba Oromoo irratti ga'aa jiru hammaataa ta'uusaa waan hubanneef xiiqiidhaan hojii kana akka hojjetanis ibsaniiru. Namni kun itti fuudhaan olaantummaan Oromoo magaalaa Bishooftuu keessatti akka dhugomuuf bu'uura gaarii waan buusnee jirus natti fakkaata jechuudhaan yaada isaanii qoodaniiru. Xiiqiin nu qabeeti. Xiiqii yoo jedhu hanga ammaatitti Meetek uummata keenya bira dhaabatee wanni inni hojjete tokko hin jiru. Amma gara baatii yaamuu meeqa keessa jirra. Hanga kana keessatti wanni inni uummata kanaaf godhe hin jiru. Gaafa qoshee irraa uummanni akkasitti balaa tasaatiin wanta akkasii raawwatame qarshii 50 nurraa ciran ijoollee hojjettoota Meetek jechuudha. Jaalamee osoo ta'in dirqama. Har'ammootu namni nu waamee nu barachiise hin jiru. Sababa kanarraa kan ka'e ijoolleen biroota kana jala jiran walitti dhufuudhaan maallaqni walitti guurrame kun humnaa kun maallaqaa kun yaadan bira dhaabate hojiin kun hojjetamee gara xumuramutti amma deemee jira jechuudha. Orrorii xumuramee jira. Amma kiisa magaalattidha. Galchii qofatu hafa. Dhagaamaa jiraamni? Inni dhagaama gaa. Ijaarsa kana isinumatu ijaaree jechuudha. Ijaarsi ijaartan kun kutaa meeqa qaba? Manneen meeqadha kan isin ijaartanii amma guutummaatti xumurameera? Xumuramee jira. Viidiyoo isaan isin argee ture kutaa 3dha. Kilaasii 3 abbaa warraa 3 ijaaree. Ogeessi ijaarellee numa. Maallaqaan ka ijaarellee numa. Humnallee ka ijaares numa. Bilbileessi keessaa qotuudhaan dhagaa falaxuudhaan maal godhuudhaan waan hundaa hojjetu.
ogeessa keenyumaa jechuudha. Risoosara wayitiin qabnu ogeessi ijoollee keenya keessa injineeroonni ijoollee tekinishaala ijoollee warra tekinikaa waan ta'aniif hundi isaanii warra ogummaa qabu waan ta'eef kun simnaan kun yaada beekumsaa hundi isaa wal bira dhaabate tokkummaa ijoollee Oromiyaa ejjettoonni garaagaraa irraa walitti dhufan jechuudha. Galee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti dhufantu kan hojjete. Kana immoo yoo jennu hojii kana qofa osoo hin ta'in olaantummaa uummanni keenya magaalaa Bishooftuu irratti qabu agarsiisu dhuunfa irratti immoo tokkummaan kan keenya kan biyyaa irreechaa qofa mul'atee addaan deemamu osoo hin ta'in akkuma waliigalaatti yoomiyyuu tokkummaa seena qabeessa ta'ee fi boonsaa ta'e yeroo hundaayyuu addaan hin citin magaalaa Bishooftuu keessatti akka argamu taasisuudha kaayyoon keenya. Manni ijaartan kun kaaree meeqa irratti kan ijaaramedha? Baasii hagamii kan fudhatedha? Baasii hanga maallaqa 130,000 amma nu fudhatee jira. Ammas immoo keessi isaa hin geeffamne ammallee koonasii fi kombortaatoo qorqorroo keessa godhuusidha. Hawwiin keenya ammas ji'a kanarratti illee maallaqa ijoolleerraa funaannee keessi isaa tolchuu fi gaafa maatiin dhufullee maatima kanaafuu qodaayyuu itti binnee yeroo isaa bulchiinsa magaalaa bira dhaabannaadha jirraadha lammii keenya diinni akka hin tattaafamne godhus na bira dhaabanne jiraachuu keenya diinatti mul'isnee jirra. Amma olaantummaan taargeetiin guddaan kan kenna isa saniyyu. Artistoonni Oromoo Galaanaa Gaaromsaa fi Lataa Qana'ii hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiran waliin wal arguuf gara ardii Awurooppaatti imalan. Gurraandhala 3 bara 2018tti Jarman magaalaa Firaankfurt irratti koonsartii bashannansiisaa fi barsiisaa ta'e qopheessuuf kan isaan achi seenan. Koonsartii kanarraa galii argamu keessa lammiilee keenya qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaaniif ni oolaa kan jedhu koree qindeessaa koonsartii keessaa tokko Girmaa Alamuuti. Bal'inni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Atile ya dololo rikicha kajeelte ka Rare rikicha jarre galana kamatau Mayu yang dia kata kasihani berbadu jurang kadang kan di mata itu bebere singkesa jura angko miko si dok subase slitti mata me arka shap koda jadi dia semata. Dhaloonni har'aa eebjuu fagoo qaban kan sagalee kiilolee isaaniitiin dhaloota qubee dammaqsan gara Awurooppaatti imalaniiru. Baroota dhiyoo as aartiin Oromoo babal'achuun biyyoota alaatti dhageettii jabaa horataa jira. Artistoonni Oromoo Galaanaa Gaaromsaa fi Lataa Qana'ii hawaasa Oromoo ardiilee Awurooppaa jiran waliin wal arguuf jecha miilli isaanii biyya Jaarman magaalaa Firaankfurt ejjateera. Koonsartii artistootaa kanaaf qophaa'amaa jirutti koree qindeessaa keessaa tokko kan ta'e Girmaa Alamuuti. Kaayyoo koonsartii qophaa'amaa jiru akkasitti nuuf himeera. Inni guddaan kaayyoo aartii Oromoo guddisuu fi akkasumas biyyoota adda addaa irratti beeksisuu yommuu ta'u, karaa biraatiin artistoonni kun Oromiyaa keessattis ta'ee biyyoota adda addaa keessatti egaa motora qabsoo uummata Oromoo kana ta'aniitiin bakkee adda addaatitti uummata keenya qabsoo irratti finiinsuudhaan jajjabeessaa jiraachuun isaa kan beekamu waan ta'eef. Akka Girmaan jedhutti kaayyoon inni guddaan biraa artistoonni keenya dhageettii qaban dargaggoota keenya biyyoota alaa jiraniin akka wal argan taasisu, imala aartii babal'isuun sadarkaa addunyaatti akka dhageettii horatu taasisuu fi artistoota keenya hamileedhaan isaan jajjabeessuuf gamanatti affeerree jirra. Diinagdeedhaanis isaanis jabeessuu akkasumas isaanis dhufanii uummata biyya kana jiran wal arganii waan tokko tokkoon akka gorsaa fi hafuuruma biyya keessa jiru sanillee waliif dabarsanii fi qeerroo biyya kana keessa jiranii akkasumas baqattummaa adda addaatirra jiraniif hamilee akka ta'an kaayyeeffachuudha inni guddaani. Koonsartii kanarraa galii argamu keessaa hagi tokko lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif kan oolfamu ta'ullee Girmaan dubbatee jira. Inni lammataa egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana namoonni keenya uummanni Oromoo naannoo adda addaatirraa qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqa'uudhaan mootummaa wayyaaniitiin buqqa'eetiin dararaan adda addaa beelli adda addaa irra gahaa jira. Egaa galii koonsartii kanarraa argamuun bu'aa isaaniitiin alatti parsantii 5 gargaarsa uummata beela'anii naannoo isaaniitirraa buqqa'aniitiin rakkachaa jiranii kanaaf akka ta'u gumaacha gochuu dandeenyu karaa kanaan gumaachuudhaaf kan waamamedha. Akka jecha Girmaatti koonsartii kanaan carraan jiru hafuura uummata Oromoo biyya keessaa fi alaa jiran wal unachiisu, wal simsiisuu, hariiroo obbolummaa cimsuu, wal quba qabaachuu fi walitti hidhatiinsa cimaa diriirsuun waqtiin isaa amma. Jalqabni koonsartii kana Jarman magaalaa Firaankfurtitti kan geggeeffamu yoo ta'u guyyaan isaa immoo Guraandhala 3 bara 2018 ta'ullee addeesseera. Artistoota kanaaf viizaan isaanii dheeratee fi ardiilee Awurooppaa biroo deemuun akka hawaasa Oromootiin wal argan irratti hojjechuuf karoora koree qindeessitu koonsartii kana ta'ullee Girmaan ni dubbata.
imalli isaanii Firaanspartii qofatti dhaabbatamoo turtii yeroo meeqaatiif Jarman turuu achiin booda garam deemu artistoonni kun? Jalqabaatiif amma viizaan isaanii kan dhaameef viizaa bultii 15ti. Yoo danda'ame viizaan isaanii kunis akkaataa itti dheerateetiniin biyyoota Awurooppaa adda addaa keessa deemaniitiniin uummata Oromoo biyyoota Awurooppaa keessa jiran adda addaatiin wal arguudhaan akkasumas diinagdee dhuma isaaniitiifis bakki adda addaatitti koonsartiin kun qophaa'ee fi akkaataa irratti hojjetamu irratti qopheessaa jirra. Yoo danda'ame gaafa 10 naannoo Nuurenberg irratti hin godhama jechaa jira. Gayoodhaatitti garuu galmi qophaa'eetiin harka nu ga'ee hin jiru. Garuu akka kaayyootitti qabannee jirra. Aartiin mul'iftuu eenyummaa saba tokkooti. Salgan harooba makoo iddoo gabaan qotanii durmanni keenya asoo gamoota jaarratanii gamoota jaarratanoo. Hayyee daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jennee kanumaa hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galatooma.